osoonii fi gartee deeggartuu nafxanyaa ta'uu fedhe osoo deeggartuu abiyyi ta'uu fedhe afaan isaatiin ambaasaaddarummaa gaafatanii didee beeke laal kabajaa isaa guddina isaa laal osoonii fi ambaasaadara ta'uu danda'u osoo aangoo qabaachuu danda'u osoonii fi Dr. Abiy hoottuu ambaasaaddaraan si godha je'uuni didee laal nama akkas dideeni ati arraan tana kaatee hoggaanii fi jala barreessitee Itoophiyaa fi jinnii hoggaanii fi ati haasoytee isaan qeeqa jette mooraalii kamiiniin qeeqxaate who are you eenyu ati ka isa qeeqxu Ahmadiin Jabal waan dubbate waan inni barreesse waan inni dubbate osoo addaan hin hubanne osoo addaan hin beeyne osoonii fi gartee mirkanii hin mirkaneeffanne akkanumatti akka nama gartee gootatti akka nama ati qabsaawaa taatetti akka nama ati gartee islaamummaa isarra jaalattutti akka waan isarra waa beeytu akka nama gartee isarra seenaa dalagetti akka nama qabsaawaa Oromotti kaatee akkamii akkana jettaa fi namni meeqa komantii hedduun dubbise hedduu na gaddisiise duuba wallaahi hedduu na gaddisiise ummanni keenya ammallee wallaalaadha wallaalummaa jabtuu keessa jirra Ahmadiin Jabal bar arraan tana bar yeroo ammaan tanaa bar ortodoksiin ummanni gartee nafxanyaan amaarri bar akkatti isa jibbaa isaatiif olala isarratti hin oofin hin jiru waan isaan hin je'in hin jiru osoonii fi gartee dandahanii akka Johaar hidhame kanatti bar Ahmadiin Jabal osoo hidhamee fi arraan tana ilillii gurra kaayyatan ni ililchan ni gammadan ati arraan tana kaatee mooraalii kamiini Ahmadiin qeexa mooraalii kamiin Ahmadiin qeexaati maal balleesse ati arraan tana gariin joolleen garii dhamaatuun takka ol baatee laayivii irratti Ahmadiin Jabal gantu ja'asanuu wallaahi siifiin himaatii laal wallaalummaa isaa beekuu ni barsiisan wallaalaan beekaa ibsa'u ammoo san jaahila murakkab ja'aniin wallaalaa gadii wallaalaa dukkanaawaa nama akkasiitii beeke sanuu laayivii irra ol bahanii irraa dubbatan maal barreessee waan barreessee yoon hin gaafadheen addaan hin beeku bar naa himuu hin danda'u mee maal jee Ahmadiin Jabal badiinsaa maal balleesse waan achirra dubbatee ummata nafxanyaa ummata gartee qeesii fi sheekootii fi gartee warreen ummata biroo galmee keessatti waan dubbate yoo isin ni himatta yoo namayyuu himate akka waan gartee nutiis yoon ifi himanne namayyuu yoo ka himatu tehe isinis taatee gartee dhiyoo tana himattan kana nutiis yoon himanna jenne Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jettu san waliin jaaruu hin dandeenyu badiidha tuni dhugaasaati Ahmadiin Jabal irra beeytanii warri isa jala deemtanii qoyqayiidhan gariin joollee gartii joolleen dhamaatuun kaatee laayivii baatee isa gantuudha tajettuun sanuu sabboonaa if godha eenyu maali sabboonaa feesbuuk irra haasa'uudha komantii kannachuudhaaf sabboonummaan xiqqoo qaanfadhaa ummata nafxanyaaf gargaarsan tahina nafxanyaaf tumsa hin tahina Ahmadiin Jabal nama tuqamuu miti osoo balleeyse osoo hin balleeysin dhiisiti osoo balleeyse arraan tana Ahmadiin Jabal nama tuqamuu miti beeke deemtanii maaliif ustaazota nafxanyoota maaliif hin xuyne warra gartee silaa bilxiginnaa paartii bilxiginnaa deeggaru maaliif isaan hin qeyne deemtanii hoggaaniif waa barreessine nu jalatti waa katabdan sanii jecha Ahmadiin Jabal gootaa oliiti Ahmadiin Jabal jeynaa oliiti Ahmadiin Jabal beekaa oliiti Ahmadiin Jabal osoo hin balleeysinee dhiisii osoo balleeysee nama qeeqamuu miti Ahmadiin Jabal nama haasawa bakkatti haasawuu fi yerootti haasawuu beeku Ahmadiin Jabal osoo aangoo barbaade nama ambaasaddarummaa didee Ahmadiin Jabal osoo aangoo barbaade nama bilxiginnaa tahee aangoo harkachuu danda'u beeke Ahmadiin Jabal nafxanyaan halkanii guyyaa irratti bobbahaa jirti ati arraan tana gargaarsa taataa fi ati nafxanyaanin lola osoo jettuu nafxanyaaf gargaarsa taataa fi Ahmadiin Jabal qeexee waan inni hin balleessin waan inni hin je'iniin waan inni hin balleessiniin Ahmadiin Jabal ati nafxanyaa gargaartaani
ajandaa nafxanyaa fudhattee deemta arraan tanaati ani qabsawaa ifin jetta ajandaa nafxanyaa fuutee deemtaan garuu tanaaf obboleeyyan kiyya waan katab dallaala waa yoo waan fahamne gaafadhu ustaaza keenya maal jettee jedhii gaafadhu Ahmadiin Jabal yoo waan fahamne gaafadhu isa wanni ni balleessee hin jiru deemaa dubbisa deemaati dubbisa eessa katabe maal je'ee barreessee laala barruusan maal je'ee barreessee eessatti je'ee deemi ilaali dubbisi fahami yoon fahamne gaafadhu dhukkubni wallaalaa gaaffiidha gaafachuu akkas jee nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam yoo waan beene deemi gaafadhu sani jecha waan hin taane hin barreessina warri amma dura barreessitanillee Ahmadiin Jabal ifama gaafadha wallaalummaa keessaniitu tanaan isin gahe nafxanyaaf gargaarsan tahina beekaa keessan jabeeffadha beekaa keessan guddifadha beekaan keessan osoo wallaalellee nin qeeqa ati maali haqaytu maal jechuu isarra bar namni beekaan akkasaa kuni waan haasa'uu fi bakka haasa'u nama beekuu beeyta akkumaan siin je'etti isa miizaanarra kaayi adawwiin isaa adawwiin gartee Ahmadiin Jabal akkatti isatti ololaa fi waan adda addaa irra bobbaatu miizaanarra kaayi isaas miizaanarra kaayi Ahmadiin Jabal akkuma maqaa isatti gaaraa beeke akkuma maqaa isatti gaara nama gartee osoo bilxiginnaa ta'uu fedhe osoo ambaasaadara ta'uu fedhe ambaasaadara ta'uu danda'u garuu ni didee beeke rabbiin umrii isaa haa dheereessu umrii barakaa qabdu rabbi haa kennuufi fayyaa mi'ootu rabbi haa kennuufi osoo hin fahamne waan katabina saniifin ol bahe ani dubbachuullee hin barbaadu garuu joollee laayivii nama garii laayivii bahe isa kana gartee arrabamoo xiqqoon qaanfattanii xiqqisho mooraalii kamiin Ahmadiin Jabal gantuu jettee viidiyoo ol baata gariin nama xiqqoo naman qaanfachiisu tanaaf rabbiin isinirra laalini ifama naa godhaa viidiyoo beekaatiin dhaamse nagayaan naa jiraadha nagayaan naa bula insha Allah viidiyoo kana sheer godhaa waliin gaha hagasumaan dubbachuu barbaada nageetti. Assalaamu alaikum.